Randal guyya saddeeti roobi barde 2023 Oromiyaa Media Network Studio gaaf Afrikaa irra dabareen ta'uu galgalaatti waan ardaaf guduunfan keessa adii uffannaa didubban dhaadannoo jedhuun eeggaltuulli deeggarsinedoos haarawaa uffata uffachuun fuul miidiyaa hawaasa irra jalqabam jabaatee fufuu sinedoosiin sabaaf sablammoota Finfinnee tiriif deeggarsa yaamu hiriir guddayya sinedoosiin haarawii guyyaameef magaala Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa qophiin taasifamaa jiraachuu Phaaphaasota Hippis Qorqoosoti kutaalee lallab gargaraa ramadaman simataman hojii isaanii eeggaluu manni lubummaa Ortodoksii Tigraay kitaab Galatoo yookaan kitaab Qiddaasii afaan Tigreetiif Giiziin qophaa'ee eebbisiisuu oduu sinedoosii keessa yoo ba'an immoo godii Wallagga baana gobbusaa yoo magaala aannoo lol waraan bilisummaa Oromootiif humnoota mootummaa jidduu godhameen uummati nagaa miidhamuuf kirkir lafa kibba Turkiyyeetiif kaab Sooriyaa wiixa darboomamee lakkoofsi namoota lubbuu dhabaniitiif miidhamanii dabalaa jiraachuu fasantee Shama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu har'aa dursuun kan isin waliin turu an Yihuun Ingidaati turtiin keessan OMN waliin akka ta'u isiniin jenna. Sinodosiin Oromiyaa fi sabab sablammoota gurraandhala 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha Finfinneetti hiriira deeggarsaa waamee jira. Hiriira kanarratti sabni Oromoo Finfinnee fi naannawaa ishee jiraatu garaagarummaa amantaa ilaalchaa fi kutaa malee hirmaachuun kabaja eenyummaa uummata isaaf akka dhaabbatu waamichaa godhan geggeessan koree qindeessituu sinodosii haaraa kan biyya Amerikaa kaabaa Lubi Saamu'eel. Amerikaatti hiriirri deeggarsaa wal fakkaataan gaafa gurraandhala 17 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti ministeera haajaa alaa Ameerikaa fuulduratti qophaa'aa jiraachuus himanii jiru. Uummanni keenya tokkummaa amma dhufe kana itichi injifannoo caalutti akka cehuufis waamicha godhan Lubi Saamu'eel. Abrahaam Birruu bal'ina oduu kana qopheesseera. Saba guddaa kana maqaballeessu akka inni amantaa hin qabneet akka inni qeesii Oromoo maaliif jira sheekii Oromoo maaliif jira jedhanii jara arrabsanu turan. Waaqayyo arrabsoo kana hunda nurraa kaasee amantaanii fi aadaan illee akkasiin bareeddee waliin deemtu dhugaa rabbitii fi kun addunyaa irratti poosterii isa guddaa ta'eetu picture of the year ta'uu kan danda'u inni keessumaa haati sinqee abbootiin gadaa bullukkoo isaanii uffatanii haati sinqee isaanii qabatanii uffata aadaatiin miidhaganii simatamanii jechuudha. Sinodosiin haaraan mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa biyya keessaa fi alaatti hiriira deeggarsa qopheessaa jira. Biyya keessatti gaafa guraandhala 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee Addawabaayii Masqalaatti, Ameerikaatti immoo gaafa guraandhala 17 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti waajjira ministeera haajaa alaa Ameerikaatti hiriirri deeggarsaa waamamuu gaggeessaan koree qindeessituu sinodosii haaraa kan kutaa Ameerikaa kaabaa Luba Saamu'eel himanii jiran. Keessumaa hiriira deeggarsaa Finfinnee Addawabaayii Masqalaatti waamame irratti sabni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jiraatu garaagarummaa amantaa ilaalchaa fi kutaa malee hirmaachuun kabaja eenyummaa uummata isaaf akka dhaabbatu waamicha godhanii jiran gaggeessaan koree qindeessituu sinodosii haaraa kan kutaa Ameerikaa kaabaa Luba Saamu'eel. Ija keessan Finfinnee irra kaawwadhaa, ija keessan abbootii muudaman kanarras kaawwadhaa, ija keessan walirra kaawwadhaa waan addaa sosochein addaa yoo argitan qaama ilaallatutti dabarsaa kennaa hiriira kana ba'uun amantaadhaan hin daanga'inaa ilaalcha siyaasa garagariitiin hin daanga'inaa cabsaatii isarra cehaati deemaa tokkummaa sana isa balaa akka walootti nutti dhufuuf yaadan sana akka walootti walitti dhufnee ofirraa qolannee deebisuu qabna barbaachisaadha. Ajaja abbootiin keenya kennanu isa biyya alaas isa biyya keessaas waliin dhaggeeffannee hojiirra oolchisuu qabna jechuudha. Akka biyya alaatti rakkoon qabnu Febraarii 17 qophoofneeti jirra sitti oddoo hundumaarrattis guyyaa wal fakkaataadhaanis hawaasni goona jechaa jira. Kun waan gaariidha karaa hundumaatiin hojiin jirra jarri biyyaas immoo kana dhageessan baadiyyaa keessa magaala keessa Finfinnee bakka jirtanu keessa nu qophaa'ati isa kana abbootiin keenya ajaja isaan kennanu eegnaa. Isaan deemnaa nageenya biyya keenyaas immoo hin barbaannaa. Sabab sablammoonni biyyattiis deeggarsa kabaja eenyummaa aadaa fi afaan isaaniif qaban bahanii mul'isuu qabu jedhanii jiran. Ameerikaatti hiriira deeggarsaa wal fakkaataa gaafa guraandhala 17 bara 2023 akka lakkoofsa
Awurooppaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa fuulduratti qophaa'aa jiru irrattis dhalattoonni Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyyattii garaa gartee tokko malee hirmaachuun tumsa isaanii akka mul'isan waamicha godhan luba Saamu'eel. Abbootii keenya kanaaf deeggarsa gochuudhaaf karaa adda addaatiin hiriira guddaa Febraarii 17 State Department illee sabaaf sablammii waamnee ba'uudhaaf haala bareedaadhaan qophoofnee jirra. Uummanni Oromoo tokkummaa amma dhufe kana itichee injifannoo caalutti akka ce'u waamicha godhanii jiran luba Saamu'eel. Karaa biraatiin warri jibba Oromoo qabanii fi mana kiristaanaa maandhee siyaasaa fi saamichaa gochaa turan gurraacha uffachuudhaan okkara gaggeessaa okkara biraatiifis qophaa'aa jiru kan jedhan lubni kun gammachuun saba keenyaa warra kanaaf gadda ta'uu barree jirraa jedha. Fakkeessuu jedhama gaanni kun fakkeessuu nama amantaa of fakkeessuu jenna gaasa kan Waaqayyo laphee ilaala irra keessa miti ala gaddanu jira sirriidha gaddi ala namni gadduu ala biyyi gadduu biyyallatti ala balaan dhufu. Soomaa fi gurraacha uffatanii gadduu sana agarsiisuudhaaf kan godhamu jira kaayyoon waan gaarii waan Waaqayyo uume yoo rakkoon tokko uumame inni kun garuu siyaasaan mo'amanii madda uummatatti saamantu jalaa cite qabeenya isaan maqaa mana Waaqayyoo keessa meeshaa ittiin guuranii kuusanu sanatiyyuu jalaa egaa maddi isaa jalaa cite jechuudha. Meeshaa mana amantaa keessa kaa'uun isa malaamaltummaadhaan maqaa amantaatiin birrii saamuun afaan kee dhaga'amu jechuun wanta xuraa'aa bataskaana keessatti ka'anii deemaa turantuyyuu qulqullaa'uuf deema. Kani maqaa amantaa fakkeessanii fidanii garuu maqaa amantaa miti inni kun sirriidhumatti uummanni keenya haa hubatu. Seenaa duwwaadhaan miti adda adda kan baane jechuudha amma gammachuudhaaf gaddaan illee adda adda baanee irra jira jechuudha jira kana wajjin. Gammachuun keenya gadda jaraa ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Yeroo uummanni tokko afaan ofiitiin waaqeffachuuf warraaqutti gurraacha uffachuun duudhaa amantaa kiristaanaa akka hin taane ilaalcha jibbaa fi fedhii saamicha qabeenya Oromiyaa irraa maddu ta'uu eeranii jiran. Oduudhuma walqabatuun hiriira guddaa Sinodoosiin haaraan waameef magaalaa Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaatti qophiin taasifamaa jiraachuun himamee jira. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa OMN'f yaada kennan Oromoon hiriira kanarratti tokkummaan hirmaachuun dhimma akkaan murteessaadha jedhu. Keessattuu hiriira addabaabayii masqalaa magaalaa Finfinneetti waamame irratti kumaa kitilaan baanee hirmaachuuf qophiitti jirraa jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee akkasumas magaalotaa fi aanaalee naannawaa Finfinnee jiraatanii. Duullee Sinodoosii duraaniitiin Sinodoosii haaraa irratti baname aggaammii akka sabaatti uummata Oromoo irratti aggaamame ta'uudha hubannaa jedhan. Aggaammii kana ammoo Oromoon tokkummaan fuuldura dhaabbata. Hiriira deeggarsaa Sinodoosii haaraan waamameef awwaachuun kuma dhibbootaan baanee deeggarsa keenya agarsiifnaa jedhanii jiru warri OMN'f yaada kennan. Hangafni Paappaasii kutaa lallabaa Shawaa Kibba Lixaa Abuna Saawuroos kamisa borii gara kutaa lallabaa Shawaa Kibba Lixaa teessoo Paappaasummaa Walisootti akka imalanii fi simannaan akka godhamuuf Sinodoosiin haaraa beeksisee jira. Koreen hundaa'ee qophiin simannaas godhamaa jiraachuun himamee jira. Simannaa kanaaf amantoonni fi hawaasni magaalaa Walisoo fi godinichaa simannaa gootaaf akka bahan Sinodoosiin haaraa waamicha godhee jira. Abuna Saawuroos warreen Sinodoosii haaraa hundeessan keessaa adda durummaan eeramu. Gama biroon Paappaasonni fi Episkooposoonni kutaalee lallabaa garaagaraatti ramadamanii jiran simatamanii hojii eegaluun isaanii ibsamee jira. Hangafni Paappaasii kutaa lallabaa Wallagga Bahaa Abuna Barsumaan hojiin akka si'atuuf qabeenya mana kiristaanaa isin harka jiru galmeessuun akka hojii eegaltanii jechuun luboota manneen kiristaanaa bulchaniif xalaa barreessuu isaanii xalaan barreessan ni mul'isa. Hangafoonni Paappaasii kutaalee lallabaa garaagaraatti ramadamanii simataman biroonis hojii jalqabuu ragaaleen ni mul'isu. Hangafoota Paappaasii kutaalee lallabaa Qellem Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Arsii Lixaa, Arsii Harargee Lixaa, Booranaa fi Gujiitti simannaa ho'aan tibba kana taasifamaa turuun ni yaadatama. Hangafoota Paappaasii kutaalee lallabaa hafaniifis dhiheenyatti simannaan akka taasifamu Sinodoosii haaraan beeksisee jira.
Oduudhuma walqabatuun adii uffannaa adii dubbannaa dhaadannoo jedhuun kan eegalame duulli deeggarsa sinodoosii haaraa uffata adii uffachuun itti fufee jira. Waamicha hokkaraa kan gareen finxaaleeyyii fi olaantummaa saba tokkoo barbaadan eegalan dura dhaabbachuuf kan jalqabe duulli miidiyaalee hawaasaa kun sagalee olaanaadhaan deeggarsa sinodoosii haaraaf qabu agarsiisuu irra taree tokkummaa Oromoo ifatti mul'isuu eegaluu isaatu dubbatama. Guyyoo Waariyoo yaadota miidiyaalee hawaasaa irratti kennamaa jiran hordofuun guutuu gabaasa kana akka itti aantu qopheessee jira. Adii uffannaa dudubban war wayaan adii war dubbiin adiitiin dhaadannoo miidiyaa hawaasa katurbaan kanaa jijjiiramma amantaa tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhiyeen kan dhalate hordofee warri olaantummaa sab tokkoo aadaa sab tokkootiif amantaa sab tokkoo leellis boo'ee gangalatee harrifata hokkariyaa murratti argama. Waayaa gurraatessanii bataskaa waayaa gurraattiitti maraan Itoophiyaan diigamti jechuun bala fidanii rifeensallee billaaf maqasa kakkaatiin ofirra jiran Sinodoosii haaraa Oromiyaaf sabaaf sablammootanii deeggarra. Ado ooleen buliin uffati gurraachi uffata adii dhaluuf sabab ta'e amma duulli guddayyaan deeggarsa Sinodoosii haarawaa ummati duree adii uffannaa dudubban jedhuun hordoftoota amantaa Ortodoksii dabalatee uummata Oromoo bal'aan adeemsifamu irratti argama. Fuulli miidiyaalee hawaasaa Feesbuukii fi Tiwiitarii, Tiiktookii fi Yuutuubii illee wamkan odeessu nam baay'ee waan akka barreesse adii xureessuuf jenne gurraachi uffannu osoo gaariin jiru ammeen hin dubbannu hundini kabajna tokkoyyuu hin tuffannu waan nuuf hin taane immoo humnaan hin fudhannu jabaa waaqaan artist Saamsoon Mokkonnan Lataa warri olaantummaaf boogaaf nu cabsi ceekuu amantas ta'e gandaan nuuf mararfateen beeku naayini ilaallati jette ofin sobiyyaa tiru Oromoo taatof taanaan isaaniif firriin jiru wallola taqaniyaa gaatiin jedha mi'a lafteenna nu caala warra beeka kanaaf maraatu kadura saniif sifaan Dr. Gammachiis Baallijiloo waan baay'ee tuffanne callimne jennaa waan hin jirnu si'aani nu dhugaana bariitutti itti dhiibne jennaa waan gamtaan keenya jigsi'anii yaad gaazixeessa margangaasuu ture artist Taaddele Gammachuu gaddir jiraadhulle kasab xiinaa caalin jir jechuun suura uffata ofirra qabu maxxanse weellisa Galaana Gaaromsaa akkas jechuun geeraare hilaf jaalacha nam kajeebo jaarra tokko oliif shirqa lallaaboo mandhe wal diigumsa leencitti gaalu wal qixxummaan dhumnaan garboomsaaf hin tol jechuun maxxanse suuraan gaazixeessitoota OMN qophii odeessaalee suuraan gaazixeessitoota iitto 360 qophii minaallee immoo wal bir qabamuun gabayaaf dhiyaate artistii hanga aktiivistii kiristaanaa hanga muslimaa diqqaaf guddayyaan Oromoo miidiyaa hawaasa fayyadam cufnu naga qabna waaqi waan gurraatti nuuf didin jechuu irratti argama. Gama biroon manni lubummaa olaanaa Tigraay kitaaba galatoo yookaan kitaaba qiddaasee afaan Tigree fi Geeziitiin qophaa'ee eebbise. Sirna eebbaa kitaaba galatoo kanarratti Phaaphaasonni olaanoo Bataskaana Ortodoksii Tigraay fi abboonni amantaa naannichaa hedduun argamanii jiru. Kitaabni galatoo afaan Tigreetiin qophaa'e kun yeroo gabaabaatti gara manneen kiristaanaa Tigraay keessatti argaman hundaatti kan raabsamu ta'uunis ibsamee jira. Bataskaanni Ortodoksii Tigraay waggaa tokkoon dura Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa waraana Tigraay irratti labsame ifatti deeggartee jirti jechuun qeeqxee mana lubummaa mataa ofii hundeeffachuun hariiroo Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa waliin qabaataa turte addaan kutuun ni yaadatama. Tajaajilli amantaa Tigraay keessatti kennamus afaan Tigree fi Gi'eezii qofaan akka ta'u labsuun ishee waan yaadatamudha. Kitaabi galatoo yookaan qiddaasee afaan Gi'eezii irraa gara afaan Oromootti hiikamee manneen kiristaanaa Oromiyaa keessatti argaman maratti raabsamuun afaan Oromootiin akka qaddasamuuf waggaa 7 dura Paatriyaarkii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaasiin kallattiin kaa'amee ture. Haa ta'u malee kitaabni galatoo yookaan qiddaasee afaan Oromoon qophaa'e kun manneen amantaa kiristaanaa naannicha keessatti argaman akka hin qaqqabne taasifame kallattiin kaa'ames hojiirra osoo hin oolin hanga yoonaatti Oromiyaa keessatti afaan ofiitiin tajaajilamuun rakkoo ta'ee itti fufee jira. Gaaffii hawaasichi dhimma kana irratti qabu deebisuu fi rakkoolee ijoo Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaatiin wal qabatanii barootaaf uummaticha mudataa jiran bu'uura irraa maqsuuf Sinodoosiin haaraa kan Oromiyaa fi sabaaf sablammoota biroo hundaa'ee hojii eegalee jiraachuun ni beekama.
Gara oduuwwanii birootti wayitaa ceenu ammoo godina Wallagga Bahaa Gobbuu Sayyoo magaalaa Aannootti lola tibbana waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti geggeeffame hordofee yakki uummata nagaa irratti raawwatamu akkaan hammaateetti fufuu himan jiraattonni lola gurraandhala 2/2023 geggeeffameen booda waraanni bilisummaa Oromoo magaalicha gadi lakkisee bahuu kan himan jiraattonni waraanni mootummaa bakka biraarraa fe'amanii dhufan humnoota finxaaleeyyii Amaaraa magaalicha maandheeffatan waliin ta'uun tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhataniin yoo xiqqaate dargaggoonni 15 rashanamuu ibsanii jiru. Guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata.